Bagana gaandoftanii dura. Bagana gaannoo eegdagamu. Kana jechuun akka tasaa yoo lallabisanii kenname lallabdan jechuudha. Macaafa qulqulluun michuu kooti. Baay'een macaafa qulqulluu jaaladha. Dubbisu duwwaa osoo hin ta'in meditating godha na yaada. Hoolaa waan gonnu jalaa nyaattee reebamuu koos na yaadadha. Abbaan koo na reebe. Barsiisi keessan miidhageera maamummaatti mee waan isin. Lallaba daqiiqaa 15 lallabuu fi guyyaa 15 yoon qophaa'e malee natti hin tolu. Wanti kan biraa karaa amantiin gadi bu'u jireenyi sodomummaa kun maal fakkaata? Miillaan fardaan konkolaataaf xiyyaaraan kiiloomeetira 500 fi kiiloomeetira 500 fi 45. Garuu kiristaanummaa wajjin wal qabatee amma jireenya moo maqaadha? Kiristaana jennaan fudhanneerra. Fudhanneerra. Pirootestaantii jennaan fudhanneerra. Pheenxee. Pheenxee jennaan fudhanneerra. Kana booddee waan nu kennamu hin beeknu isaas hin fudhanna deema yaada. Garuu kan nuti fudhachuu dadhabne duukaa buutuudha. Akka tasaa garuu namni rakkina kana keessatti kufe yoo argame waldaa keessatti yoo argame maaltu godhamame? Ani yaaddoo gama sanaan baay'ee hin qabu. Waan ani yaadda'u waan na dhufaa jirudha. Isarra caalaa hamaa kan ta'e. Waldaan kiristaanaa maal gochuu qabu? Yommuu dhaqnee jara kana bira dhaabannee jabaadhaa isin duukaa jirra jennee yoo ta'e immoo haawu. Rakkinaan amma kaase kuni dhuguma amma waldaa biyya kanaa keessa jira moo hin jiru jennee bira dabarru. Dhiiga keessaan kennamanii qaama kee keessa dhukkubni kamiyyuu galte ari'anii caccabsanii keessaa kan baasan. Rakkoowwan kana fakkaataniif kanneen biroo jalaa ooluudhaafis duuka buutummaa irratti amma hojjetamuu qabatanii. Namoota rakkina akkasii keessa jira dhufanii si wajjin mari'achuu barbaada. Maal akka haasa'uu dandeessu beekuutu si barbaachisa.